Ashama harkafune daawwattoota maayasho kun odeessa maaya artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabilee haaraa irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Kitaabni falaasamaa Aseelloon jedhu moggaafamee fi barreessaa Hayilee Raggaasaa Adiitiin barraa'uun maxxanfamee torbeetti aanurraa kaasee dubbistootaaf akka dhiyaatu odeeffanne. Kitaabni kun maloota qorannoo sababeessaa ta'anii fi ragaalee saayinsaawaa ta'an funaanuun murtoo cuunfaa tokkorraan kalaqame. Ragaaleen funaanameen kanneenis bifaan qindeessuun yaada waliigalaa tokkoon akeeke. Yaadootaa fi bu'aawwan isaanis boqonnaalee 5 fi fuula 266 qindeessuun dubbistootaaf dhiyeessee jira. Barreessichi kanaan duraas kitaaba falaasamaa jijjiiramaa tirannaa jedhuun moggaafame ummataaf gumaachee jira. Kitaabni isaa lammaffaa Aseelloon jedhuun kunis ammoo torbee dhufurraa kaasee dubbistootaaf akka dhaleeffamu qophiin xumuramuusaa odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun kitaabni saayinsii dinagdee tattaaffii jalqabii jedhuun moggaafame yeroo dhiyootti ummataaf akka dhiyaatus odeeffanne. Kitaabni kun ogeessa hariiroo hawaasummaa fi dinagdee kan ta'e Shumii Abarraa Gammachuutiin kan barraa'e yoo ta'u boqonnaalee 4 fi fuula 104 qindaa'ee jira. Qabiyyeen kitaabichaas aadaa hojii fi saayinsii daldalaa kana malees bulchiinsa maallaqaa irratti xiyyeeffachuun barreeffame. Barreessichi kanaan dura kitaabota qabiyyee wal fakkaatu irratti xiyyeeffachuun bu'aalee maxxansa kitaabota 3 mata dureen isaanii bishaan xiiqii yaada guddaa fi akkasumas itti jabaadhu jedhaniin moggaafaman ummataaf gumaachee jira. Kitaabni isaa afuraffaan kun ammoo tattaaffii jalqabi jedhuun moggaafame yeroo dhiyootti eebbifamuun dubbistootaaf akka dhiyaatu odeeffannee jira. Kitaabni asoogaawwan 8 of keessatti hammatee fi guduffaa ganamaa jedhuun moggaafames eebbifamuun hawaasa dubbisuuf dhiyaachuuf akka qophaa'e odeeffannee jira. Kitaabni sabbooqaa guddataa gammachuutiin barraa'uun maxxanfame kun asoogaawwan mata duree garaagaraa qaban 8 of keessatti hammachuun qindeeffame. Barreessaan kitaaba kanaa yeroo ammaan kanaa barataa yuunivarsiitii Jimmaa yoo ta'u, kanaan dura kitaaba asoosamaa ganaa ganamtee jedhuun moggaafame ummata isaatiif gumaachee jira. Kitaabni isaa lammaffaa guduffaa ganamaa moggaafame kun ammoo yeroo dhiyootti eebbifamuun dubbistootaaf akka dhiyaatu odeeffannee jira. Guyyaa borii ammoo kitaabni seenaa Oromoo fi gatii faallaa jedhuun moggaafame magaalaa Finfinneetti ni eebbifama. Barreessaan kitaaba kanaa ogeessa dinagdee fi bulchiinsa daldalaa kan ta'e yeroo san Tulluu Amantee yoo ta'u, kanaan dura kitaabota 2 dhangaa firaa fi atis akka kee jedhuun moggaafaman dubbistootaaf gumaachee jira. Kitaabni isaa sadaffaan kun seenaa Oromoo fi gatii faallaa jedhuun moggaafamee maxxanfame kunis qo'annoo maddoota ragaa jalqabaa bu'uureeffachuun boqonnaalee 4 fi fuula 124 qindaa'ee jira. Eebbi kitaaba kanaas bor waaree booda magaalaa Finfinnee gamoo Awaash hoteela Qaqoomaammeetti zaajaarraa eegalee akka taasifamu odeeffannee jira. Odeessi keenya kanumaa sagantaa Maayaa Shoo waliin turtii gaarii.